Hello, akkam jirtu biloon kun nageenya waaqayyo isin haa baay'ee tokko fayyaa jirtu nagaa keessanii jirtu ani jira galata gooftaa baga jiraattanii baga eegamtanii har'a geessanii jira isiniin jedha baga jiraattan akkam jirtu ho'e akkam isinitti fakkaata isin biraa maali fakkaata ho'i nu biraa inoo nu biraa baay'ee qorra inoo isiniin jedhe dhiifama yaada biraa keessan qale dhiifama isiniin jedha nu biraa hin qorra baay'ee qorra dhugaa mataatti uffannee miillatti uffannee maal jenne qorri nu fixee isiniin jedha baga jiraattanii jirra galata gooftaa nu fayyaa nagaa keenya akkuma beekamoo ta'e warri mana keenyaaf haaddisii taatanii nutti dabalama maatii nuu ta'a isiniin jenna warri turtan immoo akkuma beektanitti viidiyoo keenya nuuf daawwadha kufaan dhaqabe ammasii kan duraatu narraa badee baay'ee nan turre amma natti deebiin dhaqabe yeroo nagaa nama gaafattu maaliif ija babaaftaa ija waaqayyoon naa kenne gochuu hin danda'u gooftaatu naa kenne maqaan waaqayyoo haa kabajamu ija gurguddaa siisan naa kenne akka laalu siisatu godhe akka ija babaasu siisatu godhe homaa gochuu hin danda'u bira darbuu dandeessa abbaan iji kosi dabbare baga jiraattan waan haaraa isinii qabadhee dhufee jira yoo waaqayyoon jedhe akkasumallee itti fufa warri na jaallattan na ajajachuudhaaf akka isinii ajajamu akka yuutuubiin koo guddatu warri barbaadanii ammallee daddabalaa na ajajadha isinii ajajamuufan immoo qophiidha waaqayyoos na gargaara waaqayyo ulfina argatu ammallee sarpiraayisii samuuna kana nan qaba waaqayyoon jedhe bitee geessuudhaaf waan isaa isinitti agarsiisa har'a yeroo bataananii nafee malee deemee waan isaa hojjedhe isinitti agarsiisa bibbitee gooftaan koo alfaatu Atlee obboleettiin televezyiinii biteetanii goddanyaa koo fira kookaan nama sarpiraayisii gochuuf jedhee jira. Ati garuu maallaqa isaanitti himne kan jette abbaan injii meeqa barbaadde lubbu. TV'n hin jira abbaan jidee 43 immoo abbaa 24 immoo abbaa 32 barbaadde. Homaa birrii isaa baay'ee miti birrii tokko caala sittiin fudhatu kan yaa akka biyya jirtan gaa hin beeku malee obboleettiin na gaafatte gochuu dandeessa sarpiraayisii yoo kennaan waaqayyoon namaaf kenna boru karaa argattu hin beekamu. Anis immoo Yesuus jedhe samoona kana ajaja gubbaa baay'een qaba waaqayyoon na ulfaatu maal akkan ajajamee jiru eessa akkan naqu maal akkan qiqqixeessu maal akkan hojjedhu wajjinumaan achuma teessanii wajjinumaan hojjenna achi teessanii na hordoftu na ilaaltu isiniin jedha warri fedha qabdan ajajachuudhaaf meeshaa bituuf fakkeenyaaf wanneen xixiqqaa bitee bira nan kaa'uu nan danda'a wanne akka gurguddaa soofaa kanallee bittee tigiste amma birraatti amma xinqataatti amma akkanaatti bira kaa'uu dandeessa warraan jettani hin danda'amu utuun irra dhaqeetti kaffalee simbira naafaa taa'u jedhanii warri meeshaa suni gabaan boriif irra tokko miti waan ta'eef itti dabalatanii gurguratu iddoo qabatellee naan jedhu yoo sinii mijatetti ennuma sinii mijate na dubbistanii siniif bitee geessuu nan danda'a manni koomma akkuma argitan bal'aadha ka baay'ee waaqayyo ulfinni haa ta'u as kaa'uun natti hin tolu wanneen xixiqqaa bitee kaa'uu nan danda'a soofaan ta'in malee firiijiin ta'in qumsaatinii kana kan biiffeen ta'in malee kan isaa gadi bitee kaa'uu nan danda'a malee manni rifeensaa jira waan ta'eef keessuma warri baarmeeliin akkasiin bitamu barbaadanii baarmeeliin akka baarmeelii gurguddaa bitamu barbaadaa jirtan kuni rakkoo hin qabu isatti bitee sinii kaa'uu nan danda'a amma gaafa ati geessi jettanitti har'as booris jalaa bitadhee kaa'ee geessuu nan danda'a jechuudha mana rifeensaas kaawwachuu nan danda'a barbaade baarmeelii fidee bira kaa'ee asumayyuu kaa'ee itti guutee qodaa keessa sinii geessuu nan danda'a akkana nan danda'a garuu soofaa fi qumsaatinii biiffee bira kaa'uu hin danda'u manni koo xiqqoodha iddoo dambanyoota kootiin immoo naa kaa'ayoon jedhe nama namaniina hundi nama namu namni anayyuu namaniina waaqayyo nama nadhaati waaqayyo dafqa koo dabarsitee namatti laatiin jedha gooftaa keessa nama nadhaa malee obboleewwan walitti naqxi maallaqe obboleewwan haadha wajjin dhalatanu yoo nama har'a amanee bira kaa'ee bor naganuu danda'a anaanis animmoo ijoollee ollaan irra jiran obboleewwan koo dhabuu hin barbaadu siniin jedha ayyaanni ija deemaa jira qoqophaa isinis yoo waaqayyo jedhe ka ayyaanni tuungayin amma hambiraallee ajaja argadhe hambiraallee jalaa baafachuuf hin jira borillee kan karaa deemutu jira qodaani anillee hin naqu gooftaa naa ulfaatu borii fi otobistaraatti dhufanii narraa fudhatu garuu garichi biyyichi gara giinciiti obboleettii kana gooftaan ishee haa eebbisu akka dhufanii fuudhan goote akkan hin joorre gootee jirti Yesuus Kiristoos nagaan si agarsiisuudhaan ishiis torbee tokko tafee galuudhaafi abbaa manaa keetti gaa'ila nagaatti gali nagaan jedhaanii heerumuudhaafi galtee yaa xumuramee jira waan hundumtu
Kana isiniin jedha har'allee waan haaraa qabadhee dhufee jira. Waan haaraa sana isinittiin agarsiisa waan bareeddu tokko sanuu maqaa keessaniin kan jiru maqaa keenya maqaa kootiin kan jiru tokkon waan bareeddu tokko isinitti agarsiisuuf qophaa'ee jira. Fedha keessa yoo ta'e abbaan barbaadanii ilaala viidiyoo koo abbaa isin dabbaramu bira tara na jecha badaanaan hin jedhina. Anis nama waan ta'eef halmeen koon cabanan arrabsiina barreeffama jaba baaftee maalishoo taate nama ta'uun koo bichaan gahaadha maraatuu miti ani nama waan ta'eef nama ta'uun namaa kamiyyuu gahaadha. Isin jedha waan bareeddu tokko isinitti agarsiisa viidiyoo koo isinitti tole ilaala isin jirtanii waaqayyo kan akeeke tasuma iyyuu nananqisuana viidiyoo koo laaltanii har'a namni kumni dhibbi lama kumni dhibbi tokko yookiis immoo namni kumni torba saddeet laaltanii fi naalakkaa'ee fi namni bishaan dhibbi lama laaltanii naalakkaa'uu dhiisuun anaaf qixuma. Yoo naalakkaa'ee waan guddatti labaasan sanuma yoo naalakkaa'uu dhiisee lakkaa'uu dhiisee dhugaa masiritti hima namni xixiqqoo laaltanii sanuma maaliif jennaan waaqayyo ofiisaa beekee naume. Akkaataa itti jiraadhu waan ittiin jiraadhu karoora hundumaa naaf xumuree naume waan ta'eef hin cinqamani kanaaf Kiristoos garuu fayyaa naaf haa kennu. Waaqayyo karaa fedheenu nama jiraachisa. Warri fedha qabdan naaf ilaala isinan jaalladha. Waan ajaa'iba tokko isinitti agarsiisuu fi na eegaa. Argite washin bareedu buchoo galteettan bareeddiiti kana waan addisee isinii fidee dhufe as ilaala duuba isaati kun keessa isaati bareedaa miti abbaa koo. Bor waaqayyo ulfaatu masoobii hojjetame faana carqii kan uummas duubatti argitanii na arabsun. Bor masoobii sana hojjetan masoobii bitee hojjetan amma gundoon kun ba'uttan eegaa ture gundoo kana daabboodhaaf na hojjechi yaa ishiidha walakkaa dhangeen lafitti xumure deemu muddee mucayyoo sardee akka booran innaa boo jalqabu na sardutti dafii xumure har'a moo yoomiin boobori moo jedhanii dhugaa isin hin jedha kana baasise gundoo daabboodhaafi birrii meeqa moo jettu kana gundoo biddiidhaas viidiyoo dhaqiitii viidiyoo waraabiti gisti gundoo migiraan barbaada jettan ishedeen koomentii keessan olin baasuani maqaa keessa afaan maxxansuun barbaachisu dhaqee mucaa baadhee roobni too roobuu dhaqee viidiyoo isinii waraabe jaartiin sun akkana naan jette haati suuqii sana hin sobdu malee yookaan immoo sobda malee bittu yaaduma dhaftee viidiyoo waraabuu dhufte yookaan footoo kaasuu dhufte naan jette. Yaa'u akkana isinii mijanne nan beeka tarii madaamiin birri isiniin kennine tarii karoora biraa qabdu tarii immoo birri ergitanii jirtu anis ofan beeka waan ta'eef tarii immoo birri jala bichaa warqaa qabdu ji'a sadii erguuf tarii immoo birri jala takkitti warqaa qabdu isiniin guutu ishee bichaa ergitanii waan baay'ee yaaddanii akka tasgabbuuftanii jirtan nan beeka garuu dhaqii gaafadhu jechuu dursa gaafuma qixooftan gaafuma maallaqa argattan guuttattan dhaqii gaafadhu waan akka kana nuu bitti tuuttanii anis itti sheemoo maaliif dhaqeen gaafadhee viidiyoo sana sodaachaa waraabee gundoo migiraa barbaadna tegisti maaloo gundoo migiraa maaloo masoobii migiraan barbaadannaan iddoo sadii sinii waraabe masoobii migiraa iddoo sadii sinii waraabe gundoo migiraa viidiyoo kana namni bishaanuu laalle viidiyoo sana garuu dhugaa waaqa guddaatti kaffalee waraabe aduu sana maaliif yaada kee deemtachuu dandeessu yaada koo miti isin erginaan hin naqe mucaa baadheetu bokkaan roobaa jiru bokkaa keessa dhaqee waraabe bokkaa keessa gale bokkaan baay'ee rooba gaafsana yaada koo miti yaada keessan galmaan ga'uun naqe ammas immoo kan argitanii meeqadha maaloo nu hojjechiisi otoo jammarte yookaan ji'a kanatti murti warra teessee hojjette immoo gundoon torbee malamatti ba'aa ture warra teessee hojjette torbee malamatti murti yookaan hin bittan achiin jirta waan ta'eef hojjedhu hin jedhuunan mucattiin kan kana bitte masoobii kana bitte ammoo dawwaltee hin beekuun ammoo manaafuu masoobii deengadda yuutuubii irratti argeette garuu isin muudii namarratti qabattu dhugaa dhiisaa waan akkanaa anillee waan rakkoon qabu baree akkasinitti hin taane nama biraatiif dhaqee waan akkanaa gaafadhu dhaqee waan akkasii gaafadhu yeroo namni dhaqee gaafatu mochi waan lafa lixxu hin barbaachisu waliif hasaa'uun dirqamadha maaliif duddatti baadheen deema yaa'u dhimma koo miti kanan deemi dhimmuma keessaniif kan karoorsee deemi ofii kooti dhaqee waraabee fidee yoon taa'ee sinitti himee yookiis gatii isaa dhaqee gaafadhee dhufee sinitti himin sobdi jettudha kaameraa dhoksaa waraaba namni keenya waan kaameraa waan hin beekneef afaan namarratti banan asuma keessa kanneen gaddi sinitti himee waan guddaa godhanii kanuma qannaatii isaan qabe mana keenya waraabaa olti mana keenya gadhiisaa olti annee ishii kasafna iddoo ishiin dhuftee hin beeknu naan jedhan waliif yaaduu qabna kunoo gundoo daabboo laalii xiyyaa yookaan immoo lachisee xiyya sii ba'ee jira bor akkuma walii gallee jirru bor hin deema har'ammoo maalifanii obboleewwan kootti oromiyaa kana agarsiisu oromiyaa namti kun immoo abbaa gadaattanii abbaa gadaa kana abbaa gadaa namti wanta gogoru baadhe ani baay'inaan illee waan haasaa wanna akkana uffata abbaa gadaa maaloo abbaa gadaa minaamini jedhan kanallee hinqatii isaan qabu waan fayyaa ta'uu qobichaan nagaan jira
kunoo gundoo kun baay'ee bareeddi meeqadha birri 1,000 laa gundoo birri 1,000 shi baay'ee bareeddi facaasan immoo birri 9 argitaniitu gaafa dhaqee waraabinaan jettanii dhaqee waraabee namni tokkoon keessa yookaan masoobii bitilleen jennee yookaan gundoo wantini bitilleen jennee anallee mitiin idiin suuqii sanaa waashin jettee geessaniitu gaafsan. Insoobu malee namoota baay'ee dhufee gaggaafatee deeman naan achitti dhaabbadhee yaada keessan isinii ibseen ture. Yaada keessan jechuudha. Tarii mijachuu fi dhiiseetti danda'a jedheeraani. Kanaaf obboleettii kiyyaa gundoon kee kana fakkaata. Sii bahee jira waaqayyo harka ishee haa eebbisu. Jammartee amma kaleessan irraa fudhadhe amma naan geessee ammas jammartee kaleessuma jammarsiise amma naan geessee jirti. Masoobiin ija jammaramee jira abbaa bitachuuf fedha qabu wajjiniini. Amma rakkadhe garuu kan YouTube irratti na gaafatu nama bira kan keessaan feena wajjin haasee qodicha fudhatu nama bira yeroo baay'ee. Waaqayyo akkuma isiniin jedhe kakaroora qaba waan hundaattu kunoo kana isiniin jedha gundoo daabboo masoobii ishee wajjin deemaa borii. Bareeddu harka ishee haa eebbisu jedhaan warri waan gaarii namni innaa hojjetu jaallattan. Warri immoo akkasuma maal xeebdii jettan bira kutaa isiniin kadhadhu. Kana isiniin jedha laala akka isheen bareeddu. Anamma footoo wajjin qabuun qaba kana. Naan tolamu goduma wajjin kaa'annaan alos screenshot irraa godhadha booda lama masoobii kana wajjin deemuuf jira jechuudha. Dassi yaaleenu batam dassi yaaleenu mucaan kiyya uzimnaa jedhe waaqayyo isaa eebbisu. Meeminitti qadaadii laala masoobii kanaa fi arra gudii fallaa dhugaa waaqa jiraata laala qadaadii masoobii fi gundoon sun akkatti walitti ta'e agartanii masoobiin kun nootti baay'ee bareeda dhugaa waaqayyoon harka ishee haa eebbisu. Sila borna biraa deema maaliif anarra viidiyoo waraabadhu deetanii viidiyoo waraabbachuu dhufee abbaan sirriitti tole daawwadha abbaan sirriitti tole ajajadhaa meeshaa haadha keessanii sarpiraayizii isinii gochuu nan danda'a obboleessa keessan obboleettii keessan akkasumaan immoo nama hin taanetti birriin ergiina akkasumaanii miti yoon isiniin jedhu yoon akkana isiniin jedhu nama hin taane yoo isiniin jedhu bakka birrii maal baasatu hojjedheen argadhaa ebeluun sarpiraayizii godha hin jedhiina nama kaleessa sinitti dadhabeefaa godha nama naas hin biyya jirtanii akkasin kuftan akkasin baddan barbaadaa olu bira darba. Annaa yaanna deemaa jira. Sarpiraayisiin keessan itti baafuuf harki keessan haa eebbifamuudhaan himjetti kanaanii Yesuus ishee haa eebbisu. Chaawo bakka isinin jaalladha. Viidiyoo sinitti dheerateera. Ishii daqiiqaa 7-8 ilaalaan jirtani kan ammoo daqiiqaa 13 ta'eera. Wayyi haadha koo nan dhufaa koy. Dhimma keessan isinin jedha akkuma sinitti toletti daawwadha. Isinin ajajuani. Waaqayyo yoo jedhe immoo kan biraa sammuuna kanatti karooran qabaa. Wanni mana kee ayinafu waan uffatamu nafu sammuuna kana qophaa'ee innaan bitu dhaqee innaan maal godhu innaan geessee sarpiraayizii godhu hunduma isaa sinitti agarsiisaa ejji nagaa walloo argu viidiyoon biraan maalitti deemtu chaa'u nagaan tura.